Mohammed Hakima dhuunfaa isaaniitiin akka yaalaman manni murtii ajaje. Manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddacha Ramaddii Araadaa beellama har'aatiin raawwii ajaja beellama darbee fi ragaalee qorannoo duraa abbaa alangaa dhaggeeffateera. Dhaddacha hordofaa ture Habtaamuu Xibabuu daqiiqaa muraasa dura bilbilaan dubbiseen ture. Tole baay'ee galatoomii Baqqalaa mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaatti dhaddachi Ramaddii Araadaa guyyaa har'aa kana ajajawwan manni murtichaa yeroo darbe yookaan guyyaa wiixataa galmee qorannoo duraa obbo Jawaar Mohammad irratti kenne raawwii isaanii dhaggeeffachuudhaan ture. Kan inni eegalee haaluma kanaan shakkamtoonni qorannoo dhibee COVID-19 akka taasisan manni murtii ajajee ture. Komishiniin poolisii federaalaas ragaa Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa erge qabatee guyyaa har'aa kana mana murtiitti dhiyaateera. Ragaa kanaanis obbo Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Adaanee yookaan Booranaa fi Shamsaddiin Xahaa dhimicharraa bilisa ta'uun isaanii dhaddacharratti himameeti kan inni jiru. Gama biraatiin garuu gaazexeessaa OMN kan ta'e Mallasaa Dirribsaa qorannoon dhibee COVID-19 akka hin taasifamneef mana murtichaatti himeeti kan inni jiru. Gama biraatiin dhimmi ajajni irratti kennamee ture dhimma fayyaa obbo Jawaar Mohammad ture. Dhaddacha darbe irratti manni murtichaa obbo Jawaar Mohammad adeemsa jiruun tajaajila yaalaa argatan jedhee ajajeeti kan inni ture. Dhaddacha har'aa irratti garuu obbo Jawaar Mohammad tajaajila wallaansaa osoo hin argatin akka jiranii fi ammallee dhukkubsachaa akka jiranidha kan dubbatanii. Yaaddoo lubbuu isaaniif qaban irraa kan ka'es ogeessa fayyaa dhuunfaa isaaniitiin yoo ta'e malee ogeessa fayyaa isaan hin beekneen wal'aanamuu gonkumaa akka hin barbaannedha kan dubbatanii. Haaluma kanaan guyyaa wiixataa yookaan immoo guyyuma beellama yeroo darbee galgala jechuudha abbaan alangaa fi qorataan poolisii isaan biratti argamuudhaan ogeessa fayyaa dhuunfaa isaanii fidatanii wal'aanamuu akka danda'an itti himanii akka turan obbo Jawaar dhaddacha irratti himaniiru. Haa ta'u malee waqtii sanatti bilbila ogeessa fayyaa isaanii argachuu waan hin dandeenyeef guyyaa itti aanutti ogeessi fayyaa kun akka dhufu taasisuu isaaniitti kan dubbatanii. Haa ta'u malee ogeessi fayyaa kun seenee isaan yaaluu akka hin dandeenye fi akka dhorkamedha. Poolisiin federaalaatis hospitaala rifaraalaa komishinii poolisii federaalaatti yaalamuu qabu eegumsa ni goonaa fi jechuudhaan dubbatanii. Haa ta'u malee obbo Jawaar wanti isaan kaasan Hacaaluun du'eera Jawaartu hafe jedhamaati kan inni ture. Poolisiin federaalaas kanumaaf eegumsa cimaa naaf gochaa jira. Ani dhaabbilee fayyaa mootummaa tuffadhee miti. Manni murtichaas yaada garee lamaanii erga dhageeffate booda obbo Jawaar Mohammad Hakima dhuunfaa isaaniitiin akka yaalaman guyyaa har'aa kana ajaje kenneera jechuudha. Tole Habtaamuu galmeen kun har'aa kun ragaalee abbaa alangaa dhaga'uudhaaf ture ka beellamame. Ragaaleen abbaa alangaa dhagahamaniiru. Eeyyeen beellama har'aa irratti abbaan alangaa ragaalee namoota sadii dhiyeeffachuu isaati kan himee jiru. Haa ta'u malee isaan keessaa ragaalee namoota lama guyyaa har'aa kana jecha isaanii kennaniiti kan isaan jiranii. Manni murtichaas jechi ragaaleen kun kennan gara barreeffamaatti jijjiiramee gara galmee akka seenu ajaja kenneeti kan inni jiru. Akka waliigalaatti manni murtichaa iyyata shakkamtoonni fi abbaan alangaa dhiyeessan akkasumas immoo jecha ragaalee abbaa alangaa kunneen hafan yookaan kan biroo dhaggeeffachuudhaaf hagayya 18 bara 2012tti beellama qabateera. Oduun gaggabaabsa isinitti hima. Sa'aatii 24 keessatti namoonni haaraa 1778 Itoophiyaatti vaayirasii koronaa vaayirasiin qabamuun 20 ammoo lubbuu dhaban. Lakkoofsi waliigalaa namoota vaayirasichaan qabamanis 36 siqeera. Yuugaandaatti manni murtii maatii ijoolleen isaanii yeroo da'umsaa du'aniif beenyaa $84 murteesse. Manni murtii heeraa biyyattii mootummaan haadholiif tajaajila fayyaa bu'uuraa kennuu hanqachuun mirga heeraa isaanii sarbaa jira jedhe. Dooniin Liibiyaarraa imalaa turte dho'uun yoo xiqqaate namoonni 45 du'an. Dooniin kun imaltoota 80 feete akkuma imala eegalteen buufata doonii Liibiyaa Zuwaaraa jedhamutti dhoote. Dhaabbanni teeknooloojii Apple kaampaanii Ameerikaa yeroo jalqabaaf $2 tiriliyoona 2 baasu ta'e. Dhaabbanni bilbila iPhone gurguru kun daldaluma weerara koronaa vaayirasiin qabbaneessa keessatti gatii guddaa kana kabaase. Oduun isaan kanneen. Odeessa taanutti wayitan ce'u komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa qaamoleen nageenya tarkaanfii humnaa kamadaalawaa hin taane fudhachuurraa akka of qusatan waamicha dhiyeesse. Komishiniin kun hiriira Oromiyaatti gaggeeffamaa jiruu fi miidhaa qaqqabaa jiru irratti ibsa kenneen lubbuun namaa darbuuf miidhaan qaqqabuu ibsee jira. Lakkoofsi namoota ajjeefamanii meeqa akka ta'e komishinichis ta'e mootummaan amma dura waan jedhe hin qabu. Namoota ajjeefaman keessaa Harargee Bahaa Aanaa Dirree Xayyaaraatti ka ajjeefame Faarid Abdii erga fuudhee reefu ji'a 2 guutee jedha obboleessi isaa Diinee Abdii.
Australia Farid Abdi Ramadan. Ini orang bidan amma ini tak dolita. Kalau orang kita ini ada ya kalau orang kawan jama itu orang kita kan kita nak itu. Akan ini aku nak jadi ni buat lagi jadi ni orang dia kalau itu lah bayar karena ambulans hero kita ini bukan benda ini. Akan ini bayar kita sebenarnya juga betul mesti terkadang tadi orang kita ni juga. Haalli yeroo ture maal akka fakkaatu natti himi mormii keessatti dhaawame jechuudha Farid. Mormii cimaa gaggeeffamaa ture yeroo san keessatti nama hangana jaahuu miti xiqqaa guddaadhaan dhiiraa dhalaadhaan akkasii baanee jechuudha. Yaadannoo dhageessisaa ture yeroo sanitti raayyaan isaatis gaagasitti uummatoota addaan faffacaasuudhaaf yaalii godhee garuu milkoonni eegas booda humna dabalataa ooraal tokkoo fi waan achi afur dabalatanii jechuudha. Uummattoota hunda addaan faffacaasan namoota dhooman kana kararraa afurlee nu dhoorkan jechuudha yeroo sanitti. Akkasitti gaanti hangana sanitti ummatiin ayyuu baadannee baay'ee kaafannee jechuudha. Yeroo sanitti geessinannee bu'aanu uummattoota bakka baay'ee geessitanii asumatti haaduu hin jaan. Sari ammoo bilee yeroon cirreessa jira kadhoome hun kaadhii fayyaati. Kabaay'ee yoomuusi aadaa fayyaati jechuudha. Isaan akka malee rukutamanii jechuudha. Cabanii taa'u jiran mana obsa iyyaas jaafanii akka malee mataa kana keessa isaan jaadhaan jiran jechuudha. Sama mana jiru jechuudha. Obboleessi kee lubbuun dabre kun dhiyeenya kana bultii ijaarrate yookaan immoo akka fuudhe dhageenye. Illee fuudheeti ji'a lama amma eega fuudhe aruusa jechuun aruusa taa'u jira. Fuudheeti baatii lamaaf torbaana lama amma baatii lamaaf torbaana lama. Dhimma jecha iddoo adda addaatti raawwatame irratti kan dubbisne hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa obbo Jibriil Mohammed tarkaanfiin bakka adda addaatti fudhatame madaalawaadha jedhu. Ibsiin waasa dogongoroota hedduuf keessaa qaba tokkoffaa mirga hiriira nagahaa waamamee jira kan yaalame Oromoo hiriira jettee yoo ilaalamu oggora inni lammaffaa dogongora isaa hiriirri kan taasifameef warri hiriiree hooggantoota paartii isaanii gadi baay'ee ta'uu jedhanii hiriiranii jira namni to'annaa jala oolee waan miseensota yookaan hooggansa paartii waan ta'aniif seera cabsanii sadaffaan madda odeeffannoo isaa feesbuukiidha odeeffannoo argate kanaayyuu qaama dhimmi koomeen irratti ka'ee waan gaafateen qabu. Iddoo adda addaatti akka magaala Shaashamannee Awwadaa gada basaasaa kanatti namoonni akka du'an odeeffannoon qabna. Komishinichi illee humni poolisii humni nageenyaa humna barbaachisu ol fayyadameera waan jedhu kaaseeraa sin gabaas nama yoonaatti qabdan maayinni. Kuni maayinni oggora tajaajilfamee karaa jiruudhaaf yaaliin taasifamee jira. Qabeenya namaa saamuudhaaf yaaliin taasifamee jira. Geejjiba caccabsuudhaaf yaaliin taasifamee jira. Imaltoota bu'uudhaaf beenzila xarmusiitti naqamee kibriitti qabsiisanii yeroo makiinaa qabsanii itti darban nama kamtu dhumuu danda'a. Makiinaa kan keessatti inni jedhamu dhimma daaltaa kanarraa kaasee yeroo fudhatu makiinaan tokko nama 30 yoo qabate namni 30 baduurra namni tokko baduun dirqama ta'a. Kuni tarkaanfii madaalawaan qaamni nageenyaa fudhatuun jiraata. Kuni kaleessas moorosiftaanis kan itti fufuudha. Kanaafuu amma tarkaanfiin fudhatame madaalawaadha naan jechaa jirtu. Tarkaanfii madaalawaa hin taane bakkeen itti fudhatame hin jiru. Kuni ibsuun hin danda'ama. Dodola irratti tarkaanfiin fudhatamee jira inni jira madaalawaatu fudhatame. Poolisiin madaa'ee jira. Kaabineen dhahameetiin ajjeefamee jira. Nama ajjeesisanii dhaabbachuu danda'an tarkaanfii fudhachuu yoo san ta'uu baate olaantummaan seeraa eessa jira. Jiraattota amma ka dubbisne keessaa fakkeenyaaf Awwadaa'itti namni tokko harka duwwaa kan karaatti sagaleedhuma dhageessifachuuf harka duwwaa kan karaatti baane namni nu biraa rukutamee kufe kan jedhu kan akkanaafaa jira. Tarkaanfiin fudhatame hundumtuu madaalawaadha gaafa jettan wantoonni akkanaa hundumayyuu ilaalcha keessa galchitaniittu. Bakkeen komeen irratti jiru yoo jiraate gadi bu'anii ilaaluu hin danda'ama. Odeeffannoo qabuun immoo kan amma ati kaaftee yoo si kaase madaalummaa kan hararratti tokkoyyuu gaafii tokkoyyuu qabu. Sababni isaa maayinni karaa cufamee karaa cufuu bira dabramee loltuu irraa meeshaan waraanaa dhahamee meeshaa waraanaa irraa fudhatanii isa jalqabaa irraa fudhatamee kalammataa irraa fudhatamuudhaaf yeroo deemame inni sadaffaa bira jiru immoo tarkaanfii fudhatee jira. Dhuguma wal fakkaatuun baankii cabsuudha. Dhibee afuraffaa irratti waan godhamu wallaallaan tarkaanfiin keessaa fudhatame. Sanuu qindeessaan laalamee keessaa fudhatame of eeggannaadhaan. Garuu fakkeenya kaasuun hin danda'u obbo Jibriil. Fakkeenyaaf gada basaasaatti imaamni masjiidaa tokko haadha warraasaa wajjin kaajjeefame faatu jira. Kuni faama akkamittiin tarkaanfii madaalawaadha jedhamu hin danda'amu. Bakka tokkotti harcaatiin yookaan hanqinaaleen keessaa mul'atu hin jiru jechuun hin jiraata sun. Kanaaf wanni qulqullaa'u hin jiraata ammallee kana hin jedhaa jiru. Garuu yoo walitti jedhaatee ilaalte waan ta'e keessaa parsantiin olaanaan tarkaanfiin fudhatame madaalawaadha jettee fudhachuu dandeenya. Tarkaanfii marsaa kana fudhatame keessaa tokko qulqullaa'uu qaba jedhee yaadu isa asaasaa kaatee amma kaafte. Isa asaasaa amma kaafte yaada lamatu jira. Yaadni tokko hawaasa kaatee amma kaafte kana. Yaadni biraa immoo maayinni
Caasaan nageenya yeroo socho'u imaamni kun baangaadhaan nageenya tokko reebee dhahee isa booda namni lammaffaa isa jalaa jiru tarkaanfii fudhatee tarkaanfiin sun immoo isaa fi maatii isaallee miidhagan jirudha. Caasaan nageenyaa sun immoo madaa'ee hospitaala jira. Kun itti gadiidhanii qulqullaa'uu barbaachisa. Lakkoofsaan hin beekama caasa nageenyaa yookiin qaama mootummaarra namni du'e kan jiraattota yookiin nama warra hiriira bahanirraas ka du'e lakkoofsaan gabaasni isin bira gahee jira hin beektu. Qulqulloofni sirriitti qulqulleessanii dhufuu barbaachisa. Sababni isaa bara kana dhisitti himamuu fi kanatti argitu biyya tokko garaagarummaa qabu waan ta'eef yeroo gurmaa hedduu isin ibsuu danda'a. Katumuraatiin ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa hordofee miidiyaaleen tarkaanfii ugguraa yeroo irratti fudhatame keessaa tokko ka ta'e Oromiyaa Miidiyaa Neetwork istuudiyoon isaa Finfinnee jiru eega cufamee baatii lamaaf guyyoota muraasatu hafa. Daayirektarri itti aanaa abbaa taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa obbo Wandoosan Andu'aalam OMN dabalatee miidiyaaleen tarkaanfiin irratti fudhatame filannoon hojiitti deebi'u harka isaanii jira jedhan Bizoo Warqa Olaanaatu dubbise. Miidiyaaleen tarkaanfii irratti fudhatame wajjin wal qabatee kana balleessitanii kana sirreessuu qabdan jennee waan kaafnee irratti xalayaa barreessineerra. Waan san irratti barreessine laalanii of sirreessanii gara qilleensatti deebina waan jedhu yaaduu qaban jeesu lamma Oromootti dhumaa jira. Achii kaasee gara hojii deebi'anii jennee akka abbaa taayitaa biroodkaastingii Itoophiyaa. Garuu kun isaan harka jira. Fooyyessanii daandiitti deebi'anii waan uummataaf waan biyyaa ta'uu qabu hojjetanii pilaas komitmentiin wajjin galanii wajjin illee wal qabatee isa eeganii seerannaa eeganii hojjechuu fi nuun gaafatan ammallee saspeendi qabuun naadhumatu deebi'anii qilleensarra ba'uu danda'anii kun murtaa'u isaanuma. Tarkaanfiin fudhatamee ture tarkaanfii yerooti jechuudha. Malee miidiyaaleen akka OMN kan amma Finfinneedha. OMN dabalatee jechuudha. DW dabalatee biyya keessatti seera biyyattiitii hojii hojjannaa jedhanii heeyyama kanarraa fudhatanii temporaarii saspeendi qabuun gara qilleensaa deebi'uu danda'an. Garuu gara qilleensaa deebi'uu fi xalayaa barreessine irratti kana darbitaniiftanii seera kana cabsitaniiftanii jennee qabatamaan waan camsaasa irratti oolchan maal akka jedhan jechuu isaaniitiif immoo maal akka cabsan kileeralii barreessineerra. Isa sirreessanii rakkoo jiru furanii yoo dhufan welcome. Abbaan taayitaa biroodkaastingii Itoophiyaa kanuma barbaada. Miidiyaalee cufuudhaaf, miidiyaalee balleessuudhaaf, miidiyaalee biyyaa baasuudhaaf miti tarkaanfiin godhatan. San booda adeemsa qaban sirreeffatanii qilleensatti deebi'uudhaaf ammas karaan banaadha jechuudha. Karaan banaadha. Nullee kana jajjabeessinu qofa utuu hin ta'in hawwinullee barbaannullee qilleensa irratti deebi'anii uummata isaanii, biyya isaanii, fedhii isaanii akka tajaajilan hawwi.